hordoftoonni keenya toora YouTube irraa dhugabaati kana dhaggeeffattan subscribe godhaatii share godhaa. Waaqayyo gooftaan bara keessa na eebbisu. Maatii obbo Tasfaayee akkamitti akka Waaqayyo isaaniif kadhatame isaanillee gabaabatti dhugaa nu ba'u jechuudha. Yookaan immoo gabaabatti isaanii dhageenya jechuudha. Waaqayyo nu gargaara. Gooftaan hundumaa danda'a. Biyyarraa jiran maal keessa akka jiran isaan nu beeksisa jechuudha. Gargaarsa Waaqayyo keessa ta'anii yeroo nu isinii kadhannu gabaabatti keessan bifa kanaan dhiyeessaa. Waaqayyo bara keessa eebbisu eebbifama. Egaa obbo Tasfaayee Waaqayyo akkamitti akka gargaare mana isaanii Waaqayyo akkamitti akka gargaare gabaabatti isaan of ergan irraa kaanii maatii isaanii Waaqayyo akkamitti Olega Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Dhugabaatiin keessan karaa toora miidiyaa isin darba waan ta'eef akkamitti isinii kadhatame akkasumas Waaqayyo akkamittiin isin gargaare yeroo kadhatame immoo maal isinii kadhatame gabaabsaatii dhugaa ba'a maqaa keessan maqaa nama kadhatamee fi biyya keessan illee. Maqaa galanni Waaqaaf haa ta'u. Ameen. Haadha warraa kiyyaa hafuura hamaadhaan qabamte. Hafuura hamaa qabamte sanii nyaachuu dadhabde. Burumarree dhuguu dadhabde. Akka jira sadii horii. Ishiitu waa tokko nyaatiin bakka nyaata lagee nyaata bitaayitii cufee ji'a sadii kaa'e. Ji'a sadii jechuun ammoo akka qammaqee amma booddee namoota kana baay'ee jabeetti amma torban nama yaani qammasii immoo somaa ta'etti. Eeshi. Kadhacha galgala nu kadhadhaa isinii bilbilee isin immoo nu kadhattanii galanni Waaqaaf haa ta'u nu kadhattanii kunoo galgala boru galgala hin fayyitee dhugaa dhugaa baatu Waaqaaf jettanii. Boru galgala fayyitee dhugaa baatuun isiniin jedhe akka isheen fayyitee dhugaa baasiniin jedheen ture. Kana amma hoggaan kara biyyaa oolee qonnaa galuu kunoo isheen fayyitee na eegdee bifti ishee dirree kan duraan irra deebi'ee Waaqatti haa tolu kanuma dhugaa isinii baana. Maqaan Waaqayyo eebbifamu yeroo kadhatametti maal irratti isinii kadhatame mee yaadattu? Bishaan irratti kadhatame. Bishaan Eeshi. Asumaanis gaafa hiike kunoo Waaqayyo galanni isaa haa ta'u. Ergasii har'a ganama qursii nyaataniiru misaas nyaataniiru. Qammafte har'a qammaftuu bifultuu gaarii namni ta'e. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Isin bira jiru ammoo isinirraa fagoo jiru isaan fayyan kun. Isaanillee darbanii dubbatanii dhugabaatiin kun karaa miidiyaa hawaasaatiin illee darba waan ta'eef tajaajila miidiyaa keenya irraanii Waaqayyo isin eebbisu. Isaanillee dubbatanii maqaa isaanii galateeffatanii maqaa isaaniillee dubbatanii. Miidhagina kennaafi. Attam jirtu nagaa keessanii? Nagaa galata Waaqayyoo. Maqaan keessan eenyudha? Yaadattu? Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Adde Tanjitu godina Shawaa Lixaa. Aanaan keessan aana maaliiti? Aanaa wal maraarraa godina Shawaa Lixaa aanaa wal maraarraa Waaqayyo gooftaan baga isin gargaare. Guyyaa kaleessaa yeroo isinii kadhatametti waa nyaachuu akka hin dandeenye dubbatamee ture isinii kadhachuu kooleen ayyaanadhaa. Ergasii akkamidha dhibeen keessan isinitti fooyya'e? Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Ililleedhaan galateeffadhaa bakka jirtanii manuma keessan keessaa. Fayyinni kun maqaa Yesuusiin ammasitti isiniif hafuuf. Humna maqaa Yesuusiinitti isiniif hafuuf. Humna maqaa Yesuusiinitti isiniif hafuuf. Amma daqiiqaa kanaa jalqabee humni fayyina kanaatti isiniif hafuuf. Akka fayyitanitti hafaa. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu. Egaa Waaqayyo gooftaan isin gargaare isinillee dhugaa baatu taatanii gaafa isinii kadhatame boruma fayyitaa galgala borii dhugaa baatii dhiyeessitu isiniin jedheen ture. Akkuma Waaqayyo jedhe immoo guyyaa irra kunoo fayyitanii dhugaa baatii dhiyeessitan.
Waaqayyo bakka isin gargaare jabaadhaa gaa gooftaan isin eebbisu gooftaan